Bilisummaa Oromoo kataan obbo Battee Urgeessaa wabii birrii 100,000 kaffaluun mana hidhaatii haa bahan jechuun manni murtii magaalaa Finfinnee ajaja kenne. Manni murtichaa dhaddacha har'a ooleen ajaja kana ka kenne yoo ta'u, obbo Battee Urgeessaa gurraandhala 26 bara 2024 gaazexeessaa lammii Faransaay waliin Finfinneetti to'annoo jala oolanii ture. Boodarra gaazexeessichi bilisa jedhamee gadhiifamus obbo Batteen garuu hin bahin hafan. Bitootessa 1 bara 2024 mana murtii ka dhiyaatan yoo ta'u, poolisiin guyyaa qorannoo dabalataa waan gaafateef har'atti beellamni qabamee ture. Abukaatoo obbo Battee ka tahan obbo Boonaa Yaazoo poolisiin akkaataa jedheen waan qorate qabatee mana murtiif waan hin dhiyeessineef mirgi wabii akka eegamee fi himannaa yakkaa obbo Battee irratti dhiyaate maal akka ta'e BBC'tti himan. Maatii olaanaatu dubbise. Obbo Battee Urgeessaa har'a yeroo sadaffaa fi kan mana murtii dhiyaatanii turanii guyyaa har'aa kanatti poolisiin bu'aa qorannoo moobaayilii wal qabatee kana beellama darbaratti gaafatee ture akka dhiyeessuudha kan eegamaa ture. Haa ta'u malee poolisiin bu'aa sanas hin dhiyeessine gama biraatiin bu'aa suniifis yeroon dabalataan haa kennamu ragaa biroos walitti ganaa qabachaa jira yaada jedhu kaasanii turanii. Nutis gama keenyaan adeemsi qorannaa adeemsifamaa jiru adeemsa seeraa kan hin hordofnee fi sirrii kan hin taane ta'u haga ammaatitti mata duree yakka qorachiisu kan hin jirree fi adeemsi jiru yakka irratti barbaadaa jiraachuu kan agarsiisu waan ta'eef kana biratti immoo himatamaan kun nama hojii dhaabbataa qabu teessoo dhaabbataa qabu maatii qabu waan ta'eef yeroo kamittuu barbaadametti argamuu waan danda'e mirga wabii eegamuuf jennee kaasne manni murtiis yaada bitaa mirgaa ilaalcha keessa galchee galmee ilaalee wabii qarshii 100,000 kan qabsiisan ta'e akka ba'an jedhamee ajajni kenname. Dhimmi ijoon isaan ittiin himataman maal ture? Dhimmi ijoo jijjiiramaa ture wanti rakkoo ta'e kana yeroo darbe guyyaa to'annaa jala oolanitti lammii biyya alaa gaazexeessa biyya Faransaay isaa waliin kan qabamanii turan. Mata duree yakkaa jecha irraa fuudhuuf dhiyaatetti yeroo sana iccitii biyyaa dabarsee kenne kan jedhu ture. Iccitii biyyaa dabarsee kenne kan jedhu kuni jecha irraa fuudhuu mata duree dhiyaateef ta'ee guyyaa itti aanu immoo beellamatti hoggaa dhiyeessan mana murtii akka yeroo beellamatti gaafatan mata duree yakkaa biroo faannoo fi shanee wal ta'anii magaalaa Finfinnee haala kamiin uggura kaasuu akka danda'an istirateejii hojjetanii istirateejii hojjechuu isaanii kana irra geenye kan jedhu fidanii dhufanii turan. Jalqaba irratti mata duree kanaan guyyaa qorannaa yeroo beellamaa guyyaa 6 kennameefii ture. Sana booda qajeelcha poolisiitti erga deebi'anii amma immoo irra deebi'anii jechi irraa fuudhamee ture. Mana murtiitti istirateejii baasanii faannoo fi shaneen haala kamiin magaalaa Finfinnee ugguran kan jedhu sun fooyya'eetama immoo haala faannoo fi shanee itti deeggaruu danda'an irratti mari'achaa turan kan jedhutti yaada fooyyessanii fidanii turanii erga jecha kanaan irraa fuudhanii beellama guyyaa lammataatti hoggaa dhiyaatu immoo namtichi lammii biyya alaa sun yakkarraa bilisa jedhamee tura waan gadhiifameef battee qofa dhiyaate battee beellama guyyaa lammaffaa mana murtii dhiyaate irratti immoo amma immoo mata dureewwan kanaan dura irraa jecha fuudhanii fi mana murtii dhiyeessan lamaan jijjiiranii dhimma isaanii shanee qofa wal qabsiisanii fidanii turaniyyu. Kanaaf asirraa maali kan hubatamu jalqaba lammii biyya alaa isaa waliin wal qabsiifamee qorannaan godhama jedhanii inni bilisa jedhamnaan battee irratti immoo mata duree biraatiin qorannaan jalqabame jechuudha. An duraas fooyya'ee kuni kan agarsiisu durumaa yakka raawwatee wanti shakkisiisu tokko jiraatee waan qabatamaan tokko jiraatee osoo hin ta'in to'atamee raawwatee mata duree yakkaa itti jijjiiramee qoratamaa jiraachuudha kan agarsiisu kun adeemsa seeraatti miti dhaddacha irrattis kan kaasne kana. Obbo Batteen har'a mana murtii qaamaan dhiyaatanii jechuun. Qaamaan dhiyaatanii ture. Gama biraan ammoo qondaalonni ABO kanneen akka Abdii Raggaasaa, Daawit Abdataa, Lammii Beenyaa, Mikaa'el Booran fa'a yeroo hedduu manni murtii yakkarraa bilisa jedhus poolisiin gadhiisuu diduun haga ammaa mana hidhaa jiru. Qondaalonni ABO kunneen irra caalaan isaanii erga ministeera muummee Abiyyi Ahmad gara aangootti dhufanii karaa nagaa qabsoo geggeessuuf Eertiraa dabalatee biyyoota adda addaa Booranaa Aanamiyooti qaamoleen mootummaa dargaggoo Qallaa Bonayyaa jedhamu ajjeesuu maatiin BBC'tti himan. Sababa ajjechaa kanaan uummanni magaalaa Hiddii Lolaa ganamarraa hiriira ba'uun mormii dhageessaa turan. Abbuyyaa dargaggoo Qallaa Bonayyaa kata'an haala ture akkanaan nutti himaniiru. Gurbaan obboleettii kiyyan gaafa dhalaa guyyaa. Ijaa haala galgal naannoo isaatii lama keessa ajjeesan. Eenyu ka ajjeese? Maaliif ajjeesu? Wanni ajjeesaniif dhibiin hin jirtu. Saamumaaf ajjeesanii bitaa waan akka daldala wayii waguu gurguraa waan kam bitataa deema. Waan gaanii karaa birruu nam saamanii karaa gulaa qabanii birrii wayii irra gartee naammoo kudur keettee muhaan inni qabame naani rooftee jeeftee beekee keessa guurratti. Eenyu kan akkas godhu kun? Poolisii Aanamiyooti harkaan ijjeessa hammaan tana isatti ijjeessachuu jiran miseensi poolisiiti. Maal goote jedhanii ajjeesan laata? Yeroo isaan ajjeesan sana gurbaan maal gochaa ture? Naannoo kamitti? Fulaan itti ijjeessanii magaala keessa hojjabaan naati loonii jedhan samuu fi garaachumuu fi diiwa fedhata adeemu haraatti ijjeessan. Inni waan akka naafxaa fa'aa waan akka nadaajii fa'aa
mallayaa bitee bila sololoo tan gabbuufate. Ergasii hoo reeffa akkamittiin argattanii ergasii maaltu mudatame? Reeffi ijoollee motorii afaan isaa yaadutti nutti hime. Ijoolleen kaan mucaa ijjeessan mucaa tokko duubata. Mucaan xiqqeeyyan tokkisallee hidhaan dhaanii mucaalleen gaggabee urkee ciisaa silkii wayii harka qaba. Silkii dawwalee fuunoo mucaa silla ajjeessanii jedhee waan kaan dhageette ijoolleen motorii ta'is duuba yaati cufti nu reebide. Xeena xaaba ijjii fiddee xeena xaaba taan keessaa nuu maatillee nu bilbilanii nu yaaman. Akkamitti ajjeesan? Rasaasaan ajjeefame moo uleedhaan reebamee ajjeefame moo haala kamiin ergasii bartanii isin? Kan rasaas tokko naate rasaasichi motorii argatee malee isin arganne motoriin dura kufte. Motoriin dura kuftennaan dhuftee dullaan lafadhaan surriin isa ciftinuu raajiidhaaf nu haamnu homaayyuu hin jiran keessa yaayyuu bututte dullaan ijjeessan harka namaatti ijjeese. Namni yakka kana raawwate seeraan gaafatamaa jira? Maal quba qabdu isin? Warri namni sun ijjeessi yaayyuu qabnee nuun jedhe bulchaan aanaas chaaluun namicha qabnee nuun jedha. Ergasii raawwatameera awwaalchisaa haalli ture maali? Rakkoon isin mudate faa jira awwaalcha irratti faa namni faa hiriira bahee mormii isaa geggeessaa akka ture dhageenyeerra. Namni guddoo hiriira bahe mucaayyoo aga nam ijjeessinuu fidanitti na awwaalan jedhan eegii ganamaatiyyuu hiriirri guddoo magaala deddeemu jira. Eegii achi bahillee inni du'ee sagalee awwaalcha hawarri dhufeen hin nyaannu nuun dhaabinadhanii sagalee awwaalchallee hawarri qopheessillee dhufu uummatii didee mucaa awwaalee gargara jalle silaaftuu borillee num doona dooti teenne nu jalan galtu guyyaa cufayyuu dooti teenne tanuma jedhee guddoo garaan keessi nuu maatii caalu uummata boo'eyyuu fuulduraafiyyuu akkamiin laftan kee jiraannaa jedhee warra nam dur yaasullee cufu guddoo gaafate. Deddeebi'ee mudataa wanta akkasii kun? Deddeebi'ee mudata yeroo afuraffaaf deemu jira. Magaala kan keessattuu akkanuma namni nagaa waan tokko hin balleessin karaachuu jiru. Armaan dur maatii wal fuutee galuu jirtu. Armumatti namsha walirra fixan. Asiin dur akka bakka wanni waan baratan. Nama meeqaffaadha maatii isaatiif akkami maatii isaatiif nama akkamiiti gurbaan? Maatii isaanii keessa nama afuraffaa. Obboleessi hangafilleen waraanuma isaanii kanaan du'e. Duraan inni waraana adda bilisummaa Oromoo ture eegee harka kennateen duubaatti magaalummaan keessatti. Namni ammoo jaartiin tun itti haftee har'aa sila jaartii kan taa'ee haadhisaa jira abbaan qabu. Namni ishiin karaa kan bulchee namni sokkaarii majjaan itti bitee haadhilleen fayyaan iyyuu namni ol qabuu jiru mucaa tokko jiran. Aanaa mi'ootti ajjeechaan akkasii dhiyeenya kana deddeebi'ee mudata. Uummanni aanichaas ajjeechaan deddeebi'ee mudatu kun akka irraa dhaabbatu hiriira ba'uun qaamolee mootummaa gaafateera. Hoogganaa milishaa aanichaa akka ta'an obbo Boruu Waaqwaaliyyoo ajjeechaan dargaggoo Qallaa Bonayyaa irratti raawwate sirrii akka hin taanee fi qaamoleen ajjeechaa kana keessatti hirmaachuun shakkamanis to'atamuu himan. Haala ajjeechaa kana ibsuun eegalu. Taateen kun hin jira. Taateen taateetiin jette taate sirrii miti. Wanti kun yaa'u qaamni nageenya hojii nageenya eeguu fi daandirraatti siin bobba'aa. Daandirraa gaabbaaniitiin jedhan ammoo hojiiwwan kamuu keessatti ammoo qaamni socho'eetiin jedhu seeraadhaan motorii wayii dhufte motorii kaan dhaabanii motoriin ammoo dhaabbachuu hin dandeenye ijoollee biraa faan buute mucaan achitti lubbuun isa baate jechuudha. Nun nagaa uummata Oromoo eeguun nagaa hawaasa kennee eeguuf kan dhaabbannedha malee wanti irraa xiyyeeffatee dargaggeessa keenya jeernaa jirus hin jiru qaamni nageenya kaayoon isa sanii miti nagaa uummati nagaan bahee akka nagaan galu kanaadha kaayoon keenya tasaadha akka tasa ammoo lubbuun isa baatee jirti garuu hawaasi naannoo sammoo ganama dhiqoo sagalee dhageessaa ture ammas ammoo tasgabbaanii mucaan isa awwaalamee jira. Poolisiin qabee uleedhaan reebee ajjeesee isa booda immoo birrii 80,000 faa keessaa fuudhanii owwaalcha faa dhoowwanii jedhanii dubbatu namoonni wanti kun dhugaa? Hin jiru inni kun hin jiru yaa'u hawaasa kan keessa garuu qaamii jiru tokkoffaa taate raawwatameetiin jedhee qaamii ammoo dogongoraan raawwatamees jira qaamii ammoo ta jedhee qaamii mootummaa raawwatees jira mucaan ammoo hin kufee gaa mucaan kufeetiin jedha ammoo ijoollee motorii kan bira dudduubaan gad dhufaniituma qabeenyi isaa kaseessi kee jirullee ijoollee motorii fuudhee ergasii ammoo kaasaniitiin riiverii gara magaalaa aanaa dirreetti erganii turanii ergasii ammoo lubbuun isaa baatee deebi'an malee wanti lafaatti rukutanii cafaan dibiin hin jiru akka tasaa ijoollee harka seenee ture ammoo dhaabbachuu didee lafa dha'ee kufuun isaas hin jira lubbuun isaa baatee jirti. Taateen kun inumaa irra deddeebi'ee mudata fa'aa jedhan namooti wanta akkasii qaama mootummaatiin irra deddeebi'ee maaliif raawwata aanaa keessan keessatti? Sirriidha wanti kun garuu taateen kun yoo xiqqaate akka guyyaa 3-4 akkan deddeebi'ee jira kanaan dur taateen akkasii taatee lubbuun namaa baatees hin jira
Inni kunis ammoo kumtasaa qaamolee nageenyaa kana halkan fa'aa garsaa torba gaddeeti daangaa gubbaa jirra. Daangaa gubbaa gaaf jirree hin jenna ammoo diin isaanii halkan ammoo dhukaasanii ajjeesuun mallattoon akkana kan duraan mul'atee hin jira. Kanaafi wanni kun deddeebiin hin jirti. Iskan ammoo nutis ammoo qaamni nageenyaa kan dhaabbatee fi nagaa hawaasa kana eegudha. Uummati nagaan bahee akka nagaan galgochuudha malee uummati miidhuu miti. Kaayoon mootummichaas ammoo waan taateef akka dogongoraatti nama harkaatis nama ta'uus hin danda'a. Inni kun ammoo kan sirraa ta'uu isaati. Qaamonni nageenya keenya lammaffaa wanni akkanatti hin deebines kan ammoo erga namaatti ammoo nutis erga awwaali kun awwaalamee mucaan awwaalameetiin jedhe taateen kun akkamitti taatee waan jedha qorannoo gaggeessaa turre. Ammas ammoo qorannoo sun xumurreetiin jirra waan taateef namooti nama ajjeesaniif hin jedhan seeraan hin gaafatama jechuudha. Kanaaf namoonni to'atames jiru kan itti deemaa jirra. Haga wanti kun qulqullooftuutti namooti ja'a kan shakkineetiin jennu to'annoo jala oolanii jiran jechuudha. Ayyee obbo Boruu baay'ee ulfaadhaa. Galatooma. Tigiraayitti ogeeyyiin fayyaa dhibbeentaa 77 ol ta'an hojii gadhiisuu akka barbaadan qorannoon naannichi hojjete ibse. Qorannicha kan qindeesse biiroo fayyaa naannoo Tigiraay. Yuunivarsiitii Maqaleetti barsiisaa kolleejjii saayinsii fayyaa kataan gargaaraa Piroofeesara Aragaawii Gabrayyesuus qorannichi akkamitti akka geggeeffamee fi bu'aa qorannichaa ilaalchisee BBC waliin turtii taasisaniiru. ያለፈውን ሐምሌ እስከ መስከረም የተሰበሰበ ዳታ ነው። የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ስር ያሉ odeeffannoon kan funaaname ji'a waxabajjiitii hanga fulbaanatti. Qorannichi bakkeewwan bulchiinsa yeroo Tigraay jala jiran hunda keessatti kan gaggeeffame yoo ta'u, kellaawwan fayyaatii hanga hospitaala warri faraalaa kan of keessatti qabatedha. Ogeeyyii fayyaa 2366 qorannoo keenya irratti hirmaatan keessaa dhibbeentaa 77.5 kan ta'an hojii isaanii yookaan dhaabbata keessa hojjetan gadhiisuu barbaadu. Qorannichi kana agarsiisa. Waraanni erga eegale ammoo dhaabbilee fayyaa 67 irratti qorannoo gaggeessinee dhibbeentaa 20.6 kan ta'an